Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin raqqabu sagantaa keenya irraa keessatti qophii qabnu isin beeksifna jalqaba kan isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Oduuttaan Sudaan haala yeroo irratti marii YouTube chaaneliin SNN hayyoota Oromoo lama waliin geggeesse isiniif dhiyeessina. Guutummaa sagantaa keenyaas kan haguugu kanuma ta'a. Jalqaba hanga xumuraan wajjin turaa isiniin jecha gama oduu isaa kanaaf qabannee dhiyaannetti isin dabarsina. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirraa oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Kamisa borii hangafni Phaaphaasii Abuuna Saawiroos gara teessoo Phaaphaasummaa isaanii walisoo deemuun uummata isaanii ni eebbisuu jedhame. Guraandhala 9/2023 jechuun kamisa boruu hangafni Phaaphaasii Abuuna Saawiroos gara teessoo Phaaphaasummaa isaanii walisoo deemuun uummata isaanii akka eebbisanii fi simannaaf koreen hundaa'ee qophii jabaan taasifamaa akka jiru Sinoodosii Haaraan beeksisee jira. Uummata godinichaa xiqqaa haga guddaa fi keessummoota goleelee Oromiyaa cufa dabalatee heddumminaan ba'ee simachuuf qophii waan taasifamaa akka jiruu fi abbootiin fardeenis simannicha dabaluuf qophiin xumuramee jiraachuu Sinoodosii Haaraan kun dabaluun ifa taasisa. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa guraandhala 7/2023 waldaan Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay qeddaasee kanaan dura afaan Amaaraaf Gi'iziin ture guutummaatti gara afaan Tigriffaatti geeddaruun eebbisiifte. Uffata gurraachas akka hin uffanne uummata Tigraayiif dhaamsa dabarsitee jirti. Dhaabbileen siiviliif amantaa lakkoofsaan 31 ta'an Sinoodosii Haaraa kan deeggaran ta'uu ibsan. Oromoo Global Foormii dabalatee dhaabbileen siiviliif amantaa 31 Sinoodosii Haaraa kan deeggaran ta'uu ibsanii jiran. Dhaabbileen miseensa Oromoo Global Foormii ta'an kan Ameerikaa Kaabaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Afrikaa fi Eeshiyaa keessa maadheffatan hundeeffamuun Sinoodosii Haaraa gaaffii haqummaa fi walqixxummaa barootaaf mana amantaa Ortodoksii keessatti gaafatamaa ture ka deebisuudha jechuun Sinoodosii Haaraa hundeeffame ka deeggaran ta'uu ibsan. Sinoodosiin duraanii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa dhibbeentaa 85 saba tokkoo fi afaan tokko qofaan dhuunfatamee tajaajila kennaa turuun isaa gaaffiin afaaniif nama ofiitiin tajaajilamuu hordoftoota amantichaatiin akka ka'u taasisee ka jedhe ibsi Oromoo Global Foormii kun Sinoodosiin Haaraan hundeeffame kan gaaffii kana deebisu ta'uu eere. Hordoftoonni amantichaa Oromiyaa fi uummattoota kibbaa ta'an baroota dheeraaf mana amantichaa keessatti afaaniif aadaan isaanii dhiibamuun akka lammii lammaffaatti ilaalamaa akka turanii fi dursitoonni mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa duraanii kun sabaa fi sablammoota hordoftoota amantichaa ta'an miidhuu irratti hojjetaa turuu isaa ibsuun sochii Sinoodosii Haaraan jalqabe kan deeggaranii fi cina ka dhaabbatan ta'uu miseensonni Oromoo Global Foormii ibsanii jiru. Oduu gaddaatiin dhalataa godina Wallagga Lixaa Ona Baabboo Gambeel ka ta'e barataa Kaaliil Isaa hidhattoota bilxiginnaan ajjeefamuutu dhaga'ame. Barataa kutaa 10 ka ta'e Kaaliil Isaa guraandhala 4/2023 godina Wallagga Lixaa Ona Baabboo Gambeel keessatti hidhattoota raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaan ajjeefame.
Sababni ajjeefameefis bilbila kee keessa suuraa waraana bilisummaa Oromootu jira jechuun osoo inni gabaa keessaa warra isaaf ergamaa jiru rasaasa itti roobsanii ajjeesan jechuun agabaasaan sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa taasisa. Akkuma waliigalaatti rakkoon nageenyaa godina sana keessa jiru akkaan hammaataa ta'uun jiraattonni sochii taasisanii jiruu isaanii jiraachuu hanqachuun hawwan laga bu'anii bishaan waraabbachuu hanqachuu fi ijoolleef dargaggoonni socho'anii maatiif bakkaa bakkatti homaa dalaguu dadhabuun rakkoo hamaa keessa jirra jechuun jiraattonni ibsaniiru. Akkuma waliigalaatti goleelee Oromiyaa cufa keessatti rakkooleen hidhattoota PP kanaan jiraattota irra dhaqqabaa jiru akkaan hammaataa ta'uunis miidiyaalee garaagaraa fi miidiyaa hawaasaarra deemaa jiru ifa taasisa. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun har'aaf qabnu kanumaa gaammaatii qophiilee afaan waliin yeroo gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromootii qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabetti fufaa. Amma gara marii haala yeroo irratti YouTube chaaneeliin SNN hayyoota Oromoo 2 waliin geggeesseet isin ceesifna kunooti. Egaa akkuma mata duree irratti tuquu yaaletti haala atakaroo yookaan wal qabuutu jira humna abbaa biyyummaa itti qabuu fi humna monatu si beekaa fi ana jalatti buluu qabdaaf waan hin jedhe fudhachuu qabda jedhutu jira. Isaan abboota isaaniirraa humnaan dachee Oromiyaa erga dhaalanii booddee akka waan dacheen kun waaqarraa samiirraa gadi buutee akka argataniitti argannaa wayi fakkeessanii dhiyeessu. Uummanni bakka sana ture kuni uummata waan tokko hin beekne uummata wallaalaa godhanii dhiyeessuu barbaadu. Amantii fi wantoota garaagaraatiin uummata kana waggoota 100 oliif cunqursaa turanii maqaa amantiitii fi maqaa siyaasaatiin walii wajjin wal qabsiisanii wal faana deemuu arrammoo uummanni Oromoo qabsoosaatiin kan inni argate hiree murteeffannaasaa yookaan immoo ofii kootiinan of bulchaa ka jedhu kana gidduutti atakarootu jiraame. Dr. Dassaalany humni amma maqaa amantaatiin dachee Oromiyaa dhuunfatee Oromiyaa godaansaa ture, dachee Oromiyaa saamaa ture, qabeenya ijoollee Oromoo qisaasaa ture, gara jabeenyaan mana amantaa kana akka siyaasaatti itti fayyadamuudhaanii meeshaa kuusaa waraanaa godhatanii itti fayyadamaa akka turan seenaarraa ka'a. Mee humni kun Oromiyaa keessatti uummanni Oromoo ofii kootiinan afaan kootiin waaqeffadha jedhu warri Ortodoksii yeroo ka'anitti didee jala dhaabbatee falma haqaa hamaatii fi akkasumas immoo atakaroo guddaatii fi lola waraanaallee amma labsuu ga'anitti fi dhiiga wal dhangalaafna malee amma jedhanitti deemaa jiru. Humni kun Oromiyaa keessatti humna iddoo gad-jabeeffate fakkaata. Humni kun humna akkamiiti Dr. Guy? Galatoomi. Ilaali egaa wantichi akkaataa uumama biyyichaa impaayerichaatti faana wal qabata. Impaayerri suni kanaan dura miidiyaa kanarratti illee haasa'eera. Ammas gabaabinaan uumanii si yaadachiisu yaala malee. Impaayerri sun gaafa ijaaramu jalqaba sobaan ijaaramee hin jedha. Sobni immoo kan inni ijaarame tokkoffaa amantiitiin lallabani. Mootii irratti gaaffiin kaasiinii, waaqayyoo irratti gaaffiin kaasiinii, yoo gaaffii kana kaaste waaqayyo si balleessaa. Kanaaf mootii kan lafarra si kaa'u waaqayyodha. Kana kan lallabame eessarraani karaa mana amantaati.
Waaqayyo jennaan namni hundumtuu hin kabaja, hin sodaata. Karaa sanaan jalqaban. So namoonni waa'ee kana lallaban ofii isaanii waa'ee Waaqayyoon beekanii garuu akkasiin Waaqayyo si miidhu sitti himu malee akka Waaqayyo si gargaaru sitti hin himne. Kana Oromoo qofa irratti miti saboota kaan irrattis gochaa turanii. So hin sobani jechaadha. Deebi'ee yoo ati immoo gaaffii isaan gaafatte afaan isaaniitiin hin jedha. Maal jettee Amaarinyaatiin jedhu ሳዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ጀት ኦቶን አርጊ ወሪ አማናኒ ቁልቁሎታ ይሰጀዱ አይ ቲንክ ብፁዓን ሂጋሸለም በገሩ ቁልቁሎ አካታኤትን ሁባዳ ወረቶን አርጊን አማናኒ ቁልቁሉዳ አማኑ ወቀብዳ ሰን ስትሙ ካና ጀዳኒ ትጀልቀባኒ ሶባኒ ዋቀዮን ጋፈቹ እንደንደሱ kanaaf isa waaqayyo kaayee kanas gaafachuu hin dandeessu. Waaqayyotu kaayee jiru beeku. Waaqayyoon keenya nama. So achi ka'umsisa. Akka kanaatti sobaa turan. Kanarraan kan ka'an imaammata baafatan. Amma lolichi lolan soba ijaarsa sanarraatii wal soba kana cufuuf kan biraa soba kan biraa cufuuf kan biraa soba yeroo dheeraa itti fudhate. Sobni immoo Oromoon maal jedha? Dhugaan ni qallatti malee hin cittuedha. Amma Oromoon conscious levelin isaa haala qabsoo bilisummaa Oromootiin ol dabalaa dhufuutiin kanaan dura namoota muraasa 2 3 4 akkas turte har'a Oromoo walii galatu hubate. Amma fakkeenya nan kaasani yeroon barataa yuunivarsiitii galu har'a waggaa 26 baay'ee gaara taa'een duubatti deebi'ee yaadadhe nama Addis Ababa Yuunivarsiitii wajjin barsiisaa turre tokkotu friend linkidiin irratti na gaafate gaafa laalu waggaa 26 jedhe namichi achitti wajjin barsiiseeru. So anis barataan ture yeroo sana inni immoo barsiisaa ture namni sun dallaa sanatti. So maalan yaadadhe dallaa sana yeroo turre gaaffii kaafannee tokko jira. Soba isaanii irraa sobni isaanii maalidha? Maxaafa tokkotu jira maaramitti waan mul'ata Waaqayyo irraa mul'ate jedhamee maxaafuma quddusii Amaarinyaatiin katabame tokkotu jira. Maxaaf quddusii irraa bahee jedhanii maxaafa xixinnoo qopheessu jalatti. Ishee kan sibkete maaram, meelikte maaram, raa'ii maaram, raa'ii Mikaa'el jedhanii akka mul'ataatti akka ergaatti waan jedhanii warra angels jedhanii kan waaman angelsiis ta'uu namootuma ofii isaanii muudan akka angelsiitti kaanii saints jedhaman kana warra kana tokko isaanii fi kan itti mul'ate kan itti jedhamee waan karaa Waaqayyoo waan inni jedhee jedhanii waan xixinnoo bibbicuu qopheessu. Kana keessa waan maaramitti mul'atetti maaramiin baay'ee leellisu waan ta'eef waan maaramitti mul'ate aniiti maxaafti tokkotu naanna'aa dallaa keessatti nu qaqqabde. Kitaabicha irraa maal jedhaseti baay'ee nama gaddisiisa. Isadhaan nama isaan keessaa gadi bahee jijjigee inniyyuun dhokate. Maaliif dhokate kitaabichi? Konstitushiniitiin seerri konstitushinii Itoophiyaa sun gaafa 91 sana maal fide nama maqaa isaa malee hin waamamu. Saba maqaa isaa malee hin waamamu. Fakkeenyaaf Oromootiin maqaa jijjiiranii turan. Gumuuziin maqaa jijjiiranii turan. Gaambeellaa maqaa jijjiiranii turan. Walaayittaa maqaa jijjiiranii turan. Guraagee maqaa jijjiiranii turan. Silxee maqaan jijjiiramee ture. Saboota si kaasuuf barbaadu. Affaar maqaan jijjiiramee ture. Affaar Adaal jiru Oromoo Gaallaa jedhan. Walaayittaa Walaamuu jedhan. Uummata karaa Shakkoo Majangiriin Gimiraa jedhan. Gimiraa jechuun waan ajaa jechuudha. Gurraacha warra ta'e immoo malkiin isaa yoo gurraacha immoo shaanqillaa jedhan. Kana Islaama immoo amantiitiin illee nama hundumatti moggaasan. Maaliif jarri kuni akka isheen deebiraarraa dhufte waan si agarsiisudha. Isheef haaraadha wanti kun. Kanaaf maquma moggaasti ishee. Maqaa qabaa minni already. Yoo lafa agarte Addis Safar jetti. Kophee moofaallee yoo agarte Addis Aroogee Caammaatti. Jarittiin isheef haaraadha waan hundumtuu. So kanaan dhufe amanticha keessaatii dhufe. Har'a garuu waa'ee kitaabichaatti si deebi'a. Gaaffiin kun yeroo sana gaafanne akka barataatti. Hin dhoksan. Hin funaananii dhoksan waldaati. Immediately dhoksan. Organizationii tokkotu ture. Organizationiin kuni
extremist I don't know how to say isaanillee xinfanyaa yoo jechi kun afaan Oromoo keessa jiraatti fakkaatu jechi tokko hawaasa fayyadamu keessa ba'a. Xinfanyaa afaan isaaniitiin hiikni isaa isaanumaan ni represent godhu. Maabara Quddusaan kan jedhamtu garee tokkotu jire. Isheen immediately kitaaba sana churchiin funaane akka dhoksu godhan. Yeroo amma Oromoonni tokko tokko qabaachuu danda'u warri keessatti turan. Warri amma ka'anii gaaffii gaafatan kun warra ture sana natti fakkaatu. Therefore akka kanarraan ka'e jarri kun waan barbaadan sitti moggaasu. Waan kee hankooti jedhu. Hansaanii garuu hansaaniiti. So jarri kun yeroo baay'ee akkuma jechaa turre hansaaniiti. Hankee immoo hanqixxeeti waliin nyaattaa jechaadha. Isa kana baran. Kun immoo an isaanii akka dhiigaatti, akka fooniitti, akka lafeetti han isaan irratti baay'ee xiyyeeffatanii qiyyaaffatanii irratti hojjechaa turani waggaa amma kana Oromoodha. Yoo waan Oromoon tokko godhatu hin iyyu. Kanaaf amantichi immoo hundee isaaniiti. Inni kaan harkaa cabee dhumee amantii keessatti dhokatanii turan. Achi keessa qawween jira beek mana Matsaaf Quddusiiti maal godha qawween? Bakka kitaaba qulqulluuti qawween maal ejjeta? Yoo dhibee masqaliitu taa'uu qaba achi. Muka yoo waan barbaachisu ta'e. Masqalii maal jedhama? Cross. Afaan Oromootiin na ilaabade. Fannoo sanatu taa'uu qaba. Muka waan jabaan. Kanaan achi kitaabumatu taa'uu qaba. Mana sana keessa garuu qawweetu tuulamaa ture. So sirnichi mootummaan isaas impaayerichis kanarratti waan ijaarameef har'a karaa adda addaa Oromoon humni isaa dabalee beekumsi isaa dabalee gaafa gaaffiitti kaasu biir qabachuu dadhabaniiti iyyuun kuni asiif garanaa iyyuun kuni mirgan qabduu maalii jechuun isa dur godhan Oromoo tureef dhagaa malee isaan takka jecha akkasii hin dhaabne. Oromoo tureef qalbiitiin dhaggeeffate. Akkuma aktivistiin Oromoo tokko gadi ba'ee ani oppiidoodha jedhee waggaa 4 lallabe Oromoon isa dhaggeeffanne. Nama Oromoof qabsaa'u sese. Booda nabichichi oppiidoodha jedhame gaafatti himamu dhaggeeffate ani bade nu nyaatteetti namittiin kun jedhe. Akkas ta'e Oromoo. Reef dhaggeeffate Oromoo. Hin dhaggeeffanne jarri garuu takka jecha isaanis hin jijjiirre gocha isaanis hin jijjiirre Oromoon taa'ee reefu ija banatee ilaale. Inni kun nama baay'eetu ilaale. Namni xixiqqoo ilaalaa turan jecha namoonni baay'een isaanii xiqqoo ta'ee warri hubatan warri qabsaa'an hubatanii dubbachaa turan. Namni baay'een isaaniyyuu fudhachaa turre. Maalisituu isaaniyyuu karaa keessaa baatee ala baatee nama jibbita faasiin jiru yeroo itti dhugaatti. So har'a garuu warra akkas jedhu sanatu qalbii godhatee xiyyeeffatee dhaggeeffate waan isaan godhanidha. Morma muranitti agarsiisan. Kanaa booda waan dhaggeeffatu hin qabu. Hin jiru ka. Isarratti Oromoon hubatee waan isaaf ta'u isa kana hiree murteeffannaa isaatti gaafanni dhimma koonnatu beeksi miti gaafanni jedhu iyyi kun gadooduun kun achi keessaa ba'ee jechuudha. Ulfaadhoo Dr. Dassaalany mee asumatti Dr. Hundee ilaa qaamni nam miidhamee jedhu tokko qeesaa keessatti miidhame. Qaamni sin miidha jedhu immoo galaana yookaan tulluu gamarra deemee dhufe. Mee akkamittiin qaamni nama miidhu tokko galaana ce'ee dhufe biyya hin beekne keessatti waraabessi biyya hin beekne keessa deemeeti gogaanaa afaa jedhaa jedha Oromoon. Qaamni akkasii amma yoomiittis bifa akkasiitiin akka harreetti ba'aa fe'anii amma isheen duututti ta'e harreen ishee luqqaate. Harreen kun gaafii jiffattee yookaan waan tokko gochuu dandeessi. Humnaan fidanii irratti fe'u. Amma yoomiitti baatee uummanni Oromoo jara kana deemuu danda'a. Ani danda'ee isin hin baadhu yeroo jedhu aayinatu si beekaa. Anatu afaan koo kuni afaan waaqaatii. Yoo ansi si waaqa kadhadhe malee waaqayyo yoo sin dhaga'u kan jedhu tokkotu dhufe amma immoo yoo isa kanan fudhattu ta'e immoo lola isin irratti labsina ka jedhu akeekkachiisa fa'aa waan qabu gadhiisaa jiru. Sooshaal miidiyaan isaanii boo'ichaatii fi waan garaagaraatiin machaa'ee jira. Mee garee kana wajjiniin uummanni Oromoo kanaan durayyuu waggaa amma kana deemaa yeroo ture uummanni kun cunqursaatii fi jibbiinsa ammamii danda'ee jara kana wajjin jiraachaa akka turee fi
tarkaanfiin kana booda uummata kana wajjin yookaan saqomoo kana wajjiniin uummanni Oromoo deemuu danda'u ammam tarkaanfachuu danda'amoo obsi uummata Oromoo maalirra ga'ee jira jettanii ilaaltu sin? Bilisummaa hedduu galatoomi gaaffii kana nu gaafachuu keefi ani Dr. Guyyoo waan hedduu jedhe waan na gammachiise waanuma xiqqoo irratti dabaluun barbaada. Maal seete Oromoon jara kana jala hacuucamee waggaa 150 kan ture waan lamaafi. Tokkoffaa garraamummaa waan qabuuf naturally sabni Oromoo saba garraamiidha. Saba siiqoodee si wajjin nyaatee siree isaarraa bu'ee lafa si ciibsee keessummaasaa sireerra ciibsudha. Ani practically gaafan akkas jedhu practically sitti himuu nan danda'a. Ijoollee gaafan ture siree keenyarraa lafa buunee lafa ciibna nuti keessummaan keenya garuu siree keenyarra ciisa. Kana jireenya keenya keessatti kan raawwatedha kun soba ta'uu hin taane jechuudha. Oromoon uummata akkasiiti. Ani ijoollummaa koo abbaan koo gaafa jiran qeesonni mana keenya dhufanii nyaatanii dhuganii waan barbaadan fudhatanii galu. Nabsi abbaat jedhamu kabaja guddaa qabu jechuudha. Kanaaf hacuuccaan saba kanarra ga'e tokkoffaa garraamummaa sabichaa, lammaffaa immoo wallaalummaan jira. Wallaalummaan sun eessaan saba kanarratti fe'ame jettee yoo na gaafatte karaa amantichaa sabni kun sammuunsaa akka duudu godhanii saba wallaalaa akka waa hin argine gadi ba'ee waa akka hin yaanne booksii isaan keessa kaan keessa gadi ba'ee waa ilaaluu saba dadhabu akka isaan godhanii ijaarratanitti waan tureef sabni guddaan kun saba xiqqootiin hacuucamaa ture. Ba'aan adda addaa gaafatti fe'amu akkuma Dr. Guyyoon jedhee waan baay'ee jedhanii gaafa isaan arrabsan callisee sukkuummatee kan jiraate kana lamaaniif. Tokkoffaa wallaalummaa sammuu sabaa duuchane, lammaffaa garraamummaasa. Argitee amma maaltu ta'ee yoo jette beektaa jarri quufuu dadhabani waan argatan kana Oromoo goyyomsanii, Oromoo arrabsanii, Oromoo saamanii waan fudhatan kana isaan ga'uu dadhabe quufuu dadhabanii keessuma ba'anii Wallagga kan keenya, Finfinnee kan keenya, Ortodoksiin kan keenya, Itoophiyaa jechuun Amaara jechuudha jechuu jalqabanii jechuudha. Gaafa akkas gochuu jalqabanii kuusaa isaan kuusan sun mala'ee jechuudha. Mala'e jalaati. Saaxilamee jechuudha. Argitanii? Kanaaf sabni Oromoo hacuuccaan wallaalummaa irra jiru sunii fi hacuuccaan garraamummaa naturally garraamii ta'ee garraamummaan isaa immoo akka hacuucamu isa saaxile kun irraa ka'ee jechuudha. Kun lamaan irraa kaanaan jarri saaxilamtee diigamuu jalqabdee jechuudha. Kanarraa maal ilaallaa? Beekumsa jechuun waa hubachuu jechuun paaworii beekumsi qabu guddaadha. The power of the knowledge. Argitee? Duratti akka inni waa hin hubanne waaqayyo jedhanii kaartoonii mataatti baatanii waaqayyo baatnee deemaa jirra jedhanii waan hedduu jedhanii saba kana guyyumsaa turanii. Kuni irraa ka'ee jechuudha. Sodichi irraa gaafa ka'u waa hubachuu jalqabee paaworii knowledgein fidirraa kan ka'e gaaffii isaaf malu gaafachuu jalqabee jechuudha. Ilmaan Oromoo lafa jiru. Man'eema isaanii keessa illee warri hojjetanii isaa wajjiniin guddatanii amantii kana keessatti guddatan ahaa jechuu jalqabanii jechuudha. Kanaaf fottoqsanii gadi baasanii dhugaa dura eenyuyyuu dhaabbachuu hin danda'u. Dhugaan humna guddaa qabaa isa jedhu dabaluun barbaada. Kanatti aansee gaaffiin inni guddaan waan kana akkamitti menteenii goonaa? Waan kana Oromoof inni kenname kuni Oromoof cabsatee haqni jiru kun ufe Oromoon waan of bareef
Oromoon diina isaa jala hacuucamee akka jiraachaa ture hubachuu isaarraa kan ka'edha. Duubatti deeffachuu danda'u inni jedhu abjuudha. Paawurii beekumsaan waan kun waan cabeefi beekumsi Oromoo itti dabala malee irraatii hin xiqqaatu. Akkuma dura jedhe waan kun kan irraa foxxoqee mala'e sammuun awarenessiin Oromoo isa durirraa ol waan ka'eefidha jechuudha. Kanaafidha hidhii jedhee ba'aa kana hin baadhu jechuu kan jalqabe waan sammuusaa freedomii argite. Knowledge is powerful. Gaafa ati waan tokko knowledgeably taatu you are beyond something. Asii gadi ilaaltaa jechuudha. Waan tokko sobduun si sobuu hin dandeessu. Ilaalcha qulqulluu asii gadi ilaaltaa jechuudha. Isarra gahee jira Oromoon. Kanaaf sobduun sobuu hin dandeessu saba kana. Kanaaf duubatti deebinaa inni jedhu abjuudha. Eenyuyyuu saba Oromoo kanaa booda duubatti deebisuuf hin danda'u. Garraamummaan isaa inni hacuuccaa kana jala isa geessises akkuma sila guyyoon jedhe morma kutanii akka re'ee gogaa irraa kaasanii abiddaan gubanii argisiisaniiru. Kanaaf Oromoon hacuuccaa sanatti deebi'uun hin jiru. Ittumayyuu kan hafe waan hedduutu jira. Argite? Waan hedduu jira. Isa iyyuu gana caccabsa sabni Oromoo malee hacuuccaatti deebi'aa inni jedhu sun hin hojjetu. Maaliifi ani as taa'ee mana kee keessa waan jiru kontirooliin godha rimootiidhaan kontiroolii godha ufeenis immoo mana kee irratti abbaan ta'a yoon siin jedhe abjuu hin jirredha. Gochuu hin danda'u. Argite? Oromoon mana isaa keessa taa'ee biyya isaarra taa'ee lafa isaarra taa'ee ormi ufee anadhaa kan si bushuu anadhaa kan si ajajuu afaan ani dubbadhu beekuu qabdaa. Qabeenya anatu maaneejii godhaa. Qabeenya anatu garanni deemuu qabu anatu beekaa. Isa siin jedhu kana hin fudhatu. Oromoon hin fudhatu. Didan amma fakkeenyaaf Phaaphaasonni haaraa nu ijaaraman kun maal jedhu achuma Ilbaabur itti cheerchii, yuunivarsiitii, kolleejjii, mana amantaa ijaarrannee waggaa 10 kadhanne garuu birri miliyoona 5 gara Bahar Daaritti erganii jedhan. Argite? Practically waan hedduutu ta'aa ture kana argeera Oromoo. Kanaafi kanaa booda umeefi nuti kan gochuu qabnu Oromoon waan qabu qabeenya isaa agaayyuu haa ta'u qeesaa keessa kan jiru eeyyama isaa malee eenyuyyuu fudhatee bahuu akka hin dandeenye. Abbaa itti ta'uu qeesaa irratti, lafa isaa irratti abbaa itti ta'uu, magaala isaa irratti abbaa ta'uu, waldaa isaa irratti abbaa itti ta'uu, qabeenya isaa irratti abbaa itti ta'uu barbaachisa jechuudha. Oromoon kanarratti xiyyeeffannaa guddaa kennuu barbaachisa. Kana godheennaan karaa itti seentuun qabdu jechuudha. Hattoonni ati qeekee eeggatta taanaan axira cimaa qabda taanaan hattuun karaa itti seentuun qabdu. Oromoon lafa jirutti qabeenya isaa irratti abbaa ta'e jennaan eenyuyyuu dhufee si ajajuu hin danda'u jechuudha. Hankeeti hundumtisaayyuu. Albuunni kee kan keeti, shukkaarri kee kan keeti, xaafiin kee, boqqolloon, oomishni Oromiyaa keessatti oolu. Elektiriik bishaan Oromiyaa keessaa bahullee kan Oromoo ta'a jechuudha. Namni bishaan dhuguu barbaadu Oromoo irraa bitata. Namni ibsaa barbaadu Oromoo irraa bitata. Namni shukkaara barbaadu Oromoo irraa bitata. Abbaa itti taate jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya mariin kun kanaan hin xumuramne itti fufasaa immoo sagantaa keenya gara fuula duraa keessatti kan qabannee dhiyaannu ta'uu isin beeksifna. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qabannee dhiyaannee kanumaan raawwatee jira. Sagantaa keenya itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.